Akkam jirtu nagaa keessanii har'a immoo viidiyoo kanaan loojikii miid egzaamii waliin ilaallaa jechuudha. Konseptii yookaan qabiyyeen yeroon viidiyoo isin barsiisu isiniif hin galle yoo jiraate asirratti sirriitti hubattu jedhee yaada. Kana caalaatti immoo gaaffiin kun gaaffii tiriikii ta'ee fi jechoota isin shawwaduu danda'anuun baay'eedha jechuudha. Kanaafuu gaaffii kana dubbistanii erga isiniif hojjedhee booda yoo rabbi jedhe inshaallah sirriitti qormaata keessan hojjettu jedheen yaada jechuudha. Hundaafuu mee gara gaaffii keenyaatti true falsiidhaa fi choice yookiin immoo bifa filannootiin gaaffii paartii lamadha jechuudha gaaffiin jiru. Ni jalqabaa akkas jedha. In philosophy, asking critical questions is more important than providing answers to the question asked. Filosoofii keessatti gaaffii critical ta'e gaafachuun more importantidha. Caalaatti isatu barbaachisaadha. Than providing answers to the question asked. Gaaffii gaafatametti deebii deebisuu caalaa maal gochuutu caalaadha? Provide gochuu deebii provide gochuun gaaffii gaafatamee fi gaaffii critical ta'e gaafachuutu caalaadha nuun jedha jechuudha. Okay, laala this is true yookaan dhugaa ta'a jechuudha. Sababni inni dhugaa ta'uuf maaliifidha? Filosoofiin prioritize what inquiry. Inquiry yookiin immoo gaafachuu prioritize godha. Deebii deebisuu caalaa qorachuu irratti akkamitti ta'e kun akkami jechuu irratti iyyuu dura bu'aa kenna jechuudha. Kana jechuun deebii hin kennuu jechuu miti. Garuu kan inni dura buutoo kennuu fi kan inni baay'inaan irratti hojjetu maalidha jechuudha? Asking question irratti jechuudha. Critical question gaafachuu irratti jechuudha. Caalaatti kan inni hojjetu jechuudha. Okay, deebii isa akkasii deebii provide gochuu caala gaaffii gaafatame deebii provide gochuu caala kanadha jechuudha. And examination of assumption over what definitive answers which are what often provisional. That examination yookiin immoo wanta assabtu ta'e yookaan immoo wanta tilmaamni tokko akkana ta'a laata jennee wanta yaadne tokko qorannoo isaa akka nuyi geggeessinu yookaan nu gargaaru jiraateef is true ta'a jechuudha deebiinsaa. Inni lammaffaanii question that philosophy deal with seem to be question that are contingent on a specific time and setting. Gaaffiin philosophiin gaafatu deal with what seem to be question that are contingent. Contingent jechuun daangaa kan ta'e akka jechuuti. Okay? Gaaffii daangaa ta'edha. On specific time and setting jechuudha. Bakkaa fi yeroodhaan gaaffii daangaadha kan inni gaafatu jechuun bakka sana irratti hundaa'uudhaaf yeroo sana irratti hundaa'uudhaan kan dhugaa ta'uudha akka jechuuti jechuudha gaafichi. Kun deebiin kun falsii ta'a. Sababni inni falsii ta'uu fi philosophical questioning is universal. Okay, it is fundamental, not limited to specific historical or cultural context. Okay, cultural context tokkotti yookiin immoo specific place tokkotti bakka murtaa'aa ta'e miti. Wanta universal ta'edha. Wanta akka walii galaatti jechuudha kan gaafatamu jechuudha. Okay, philosophiidhaan. Kanaafuu contingentidha daangaadha bakka tokkoon kan jennu kuni soba ta'a. Therefore the answer is falseidha jechuudha. Okay, inni kan biraani formal sense of philosophy involves doing philosophy and this implies that someone is important to criticize and reflect certain views. Laala as keessatti maal jedha? Formal sense of philosophy jechuudha. Sense of philosophy inni beekamaa ta'e doing philosophy dha jechuudha. Okay, yookaan immoo philosophy hojjechuu, philosophy hojiirra oolchuu, raawwachuu akka jechuuti. Okay, and this implies philosophy doing gochuun kun immoo kan raawwachuun kun immoo that someone is important dha jechuun namni tokko hin danda'u akka jechuudha yookaan dandeettii hin qabu. Okay, to criticize and reflect certain views. Ilaalcha garaagaraa qeequudhaa fi reflect gochuu kan calaqqisiisuudhaa fi maal hin qabu jechuudha dandeettii hin qabu jechuudha. Maal jechuun doing philosophy jechuun kanaaf dandeettii hin qabu jechuudha? No. Doing philosophy it involves critical reflection and evaluation of views. Okay, kan inni of keessaa qabu inumaayyuu reflection wan garaagaraa critical reflection fi evaluation of view ilaalcha garaagaraa evaluate gochuu of keessaa qaba malee it is not inability to do. Okay, inability hin qabu yookaan immoo it is not what important miti yookaan kan sin dadhabsiisu yookaan akkasin yaanne akkasin critical hin goone kan sin godhu miti jechuudha. Kanaafuu deebiinsaa falsii ta'a soba ta'a jechuudha. Okay, maal jedhani formal sense of philosophy involves doing philosophy. Amma hiitti dhugaadha. Jechuun formal sense of philosophy doing philosophy ta'e and this implies that someone is important. Doing philosophy to important nama godha jechuun doing philosophy to nama tokko akka inni hin dandeenye reflection akka inni agarsiisne nama akkasiisa godha. No, doing philosophy faallaa isaati malee kana miti waan ta'eef soba ta'a jechuudha. Okay, inni arfaffaani akkas jedha. Arfaffaan the actual truth value of statements. Statement that make up argument have what virtually no role in argument evaluation.
truth value of statement jechuudha. Truth value ni yookaan immoo soba yookaan falsii yookaan dhugaadha kan jennu dha. Truth value kan jennu jechuudha. Okay, truth value statement tokko maaliin qabu jedhaa? That make argument have virtually no role. Truth value ni argument tokko ga'ee homaatu hin qabu. In argument evaluation keessatti argument tokko valid dha yookaan invalid dha jechuu keessatti yookaan immoo argumentiin tokko soundii dha, unsoundii dha, cogentii dha, uncogentii dha. Kun hundi isaayyuu argumentii yeroo evaluate goonudha. Okay? Yeroo argumentii evaluate goonu kana truth value nun barbaachisu jedha. Is false. Sababni false ta'eef maybe yeroo validii fi invalidii formii qofa ilaaluu dandeenya jechuudha. Garuu soundii moo unsoundii or cogentii moo uncogentii jechuudha maal isaa ilaaluu qabna? Truth value isaa ilaaluu qabna jechuudha. Ijaa truth value isaa ilaaluu qabnu yeroo sanatti kun deebiin isaa false ta'a. Sababni isaa maal inni nun barbaachisu asumayyuu maaltuuf truth value ilaaluu nun jechaadha waan ta'eedhaaf jechuudha. Therefore what validity depends on form. Okay? Validity formii irratti hundaa'a jechuudha. Rakkoon qabu. Validity validity yookaan invalid jechuun formii irratti hundaa'a rakkoon qabu. But soundness, okay, and the cogency depend on truth of premise. Okay, so truth values are important jechuudha. Truth value barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu the answer is false ta'a jechuudha. Okay, inni kan biraan imprecisions are spectacle with regard to the possibility of prior knowledge. Imprecisions jechuun namoota beekumsa miiraan dhufan irratti hundaa'an jechuudha. Okay? Isatti kan amanan jechuudha. Okay? Imprecisions are skeptical dha. Skeptical jechuun doubtful, okay? Doubtful, doubting dha yookaan immoo kan shakkanudha jechuudha. Okay? Kan shakkanudha. Maal kan shakkanudha? With regard to the possibility of prior knowledge. Prior knowledge yookaan beekumsi prior ta'e hin jiru jedhanii shakku. Kana jechuun hold that all knowledge comes from sensory experience dha jechuudha. Beekumsi kan dhufe sensory keenya irraa yookaan immoo ijaan laallee yookaan gurraan dhageenyu malee prior knowledge namni tun argin utuma maal hin ta'in prior knowledge jira jedhanii hin yaadanu jechuudha. Kanaafiyyuu beekumsi dura jira jedhan fakkeenyaaf 3 da'uu 4 meeqa ta'a? 3 da'uu 4 7dha innee deebisna. 7 3 fi 4 kun 7dha kan ta'u qaama miiraa keenyaa waan agarre miti jedhu jechuudha. Warri prior knowledge jechuudha. Warri imprecisions immoo lakki kunumti iyyumaa irratti hundaa'uu qaba. Ija keenya waan dhageenyaaf gurra keenya waan dhageenya irratti hundoomne xiinxalla malee prior knowledge jalqaba beekumsa qabna wanti beekumsa jalqabaa jedhanu hin jiru. Okay? Experience irratti hundaa'a beekumsa. Jalqaba ijaan arguu qabna ilaaluu qabna kana jedhanii xiyyeeffatu jechuudha. Kanaafuu they are what skeptical dha yookaan immoo they are doubting dha jechuudha yookaan kan shakkanudha jechuudha. Hin shakku jechuudha itti namananu jechuudha. This is true dhugaadha jechuudha. Namoonni imprecisions that dhugaadha hin fudhatanu jechuudha. Prior knowledge yookaan beekumsa prior dhugaadha hin fudhatanu jechuudha. True false dhugaa. Amma question choice itti dabarraa gara filannootti waliin dabarraa jechuudha. Please Oromoo ko video kana like godhaa. Hojiin kan koo waan isinitti hin tolle ta'e immoo comment irratti naaf barreessaa. Jechuun waan sirreessuu qabu yoo jiraate jechuudha. Maybe yoo isinitti tolle ta'e immoo namoota biras akka inni ga'u godhaa. Yommuu isinitti hin tolle humnaan waan isinitti tolle like gochuun isinirraan eegamu waan barbaachisaa ta'e akkasidha. Kana sirreessumaan jettan yoo jiraate immoo I'm ready okay to create it. Kanaafiyyuu baay'ee galatooma. Hundaafuu gaaffii itti aanu akkas jedha. To philosophize is not merely to read and know philosophy. Philosophize gochuu jechuun yookaan nama filosoofii tokko ta'uu jechuun it's not merely to read dubbisuu qofaa miti and know philosophy. Philosophy beekuudhaaf dubbisuu qofaa miti nuun jedha. Okay? Rather caalaatti ammoo maalidha erga filosofiin merely dubbisuu qofaa miti filosoofii dubbisuu kan filosoofii beekuu qofa miti erga ta'eeti okay maalidha caalaatti kan inni irratti depend ta'u. Kan inni irratti depend ta'u it denoted that having philosophy is sufficient condition to philosophize. Philosophy qabaachuutu philosophize godha gaadha? No, ga'a miti philosophy qabaachuun ga'a miti jechuudha. Okay? It involves what? Rebuking other ideas and endorsing narcissistic views. Yaada namoota biraa rebuke gochuu yookaan immoo that tokkichumaan mormuu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo namni tokko ka'ee waan tokko yaada tokko isinitti hime yaada isaa sana lafaa kaatanii hin ta'u kun sirrii miti kun jechuun jechuudha. Tu yaada isaan xiinxaliin. Yookaan immoo endorsing jechuun yaada kan keessanii yoo namni sirrii isinii jedhe eeyyee jettanii yaada kan keessan daftanii fudhachuu yaada keessa waliin wal fakkaataa ta'e utuu ittiin xiinxaliin jechuudha. Kanaafuu kana miti filosoofiin. Filosoofiin yaada namaa lafaa kaanee mormuu miti ilaalcha keessa galchuu qabna waan ta'eef kun deebii ta'uu hin danda'u jechuudha. Inni kan biraanii through this process the main concern is to uncover things with certainty. Wantoota uncertainty barachuu yookaan immoo jedhamti
sirriimaaf sirriitti wantoota kana inni dhugaan jennee bira ga'uudhaan hin jedhe. That's no certainty hin jiru. Filosoofii keessatti wanta tokko certainty jennee bira ga'uu hin dandeenye. Waan namni tokko jedhee bor immoo kan biraa sababa fide taanaan that you have to accept, okay? Kan kee sirrii ta'uu dhiisuu danda'a maybe namaan galu jechuudha. Har'a wanti sirrii ta'etti bor sirrii ta'uu dhiisuu danda'a waan ta'eef certainty miti jechuudha. It requires oneself to develop oneself critical habit ilaala. Critical habit yookiin immoo amala gadi fageenyaa waa qayyabachuu. When intellectualizing ideas condition for given passage. Kanaafiyyuu when kun bakka biraarraa kan dhufedha dhiifama asitti it requires oneself to develop gochuu qaba. Critical habit when intellectual idea tokko yeroo intellectualize godhu idea tokko irratti yeroo hojjetu idea tokko yeroo yaadu maal ta'uu qaba jechuudha. Namni tokko critical habit yookaan amala gadi fageenyaa yaaduu qabaachuu danda'uu qaba. Maal caalaatti dabalatee not philosophize gochuudhaa fi beekuudhaa fi knowing philosophy itti dabalatee isa kana ta'uu qaba. Kanaafuu diitaa jechuudha deebiinsaa. Okay, as philosophizing involves active critical thinking of keessaa qaba waan ta'eef intellectual habit of keessaa qaba. It is not just knowledge, okay, or dogmatic rejection of others. Yookaan namoota biraa callisaniidhuma mormuu callisaniidhuma isaan diduu yookiin immoo beekumsa qofaa miti jechuudha. Critical habit qabaachuu nu gaafata jechuudha. Torbaffaanii having a premise and a conclusion is what belong to be considered as argumentative. Argumentiin tokko argumentiidha jedhamee yaadamuudhaaf maaludha? Argumentiin tokko argumentiidha jedhamuudhaaf maalidha? Eenyuuf premisive conclusion argumentiin tokko argumentiidha jedhamuudhaaf it is sufficient moo necessary moo neither sufficient or sufficient moo more sufficient and necessary. Sufficient jechuun necessary jechuun yeroo darbisanii itti meera. Viidiyoo sirriitti ilaala. Garuu hundaafuu sufficient jedhamu namaa jechuudha. Sufficient jechuun conditions waan argameef ilaala. Sufficient jechuun fakkeenyaaf premisive conclusion argameera miti argumentative ni argama jechuudha. Oo premisive conclusion hafes argumentative ni argamuu danda'a jechuudha. Sinii galee carraa argamuu qaba. Necessary jechuun immoo premisiin yoo dhabame jedhee argumentii hin argamu jechuudha. Yookiin immoo yoo conclusion hin argame jedhee premisiin maal hin ta'u hin argamu jechuudha. Dhabame jedhee hin argamu jechuudha. Kana keessa tokko dhabamanii jennaan argumentiin argamuu kan hin dandeenyedha jechuudha. Eenyu necessary jechuudha. Okay? Kanaafuu necessary erga kana ta'eeti necessaryidha jechuudha. Maaltu biitaa jedhee deebiinsa. Maaliif argumentii tokko dirqama maaltu jiraachuu qaba? Dirqama is necessaryidha jechuudha. Sufficient miti. Dirqama conclusioniin jiraachuu qaba, premisiin jiraachuu qaba jechuudha. Premisiin conclusionii tokko keessaa dhibee jennaan ta'uu hin danda'u waan ta'eedhaaf jechuudha. Is necessary ta'a jechuudha. Okay, gaaffiin itti aanu akkas jedha. Conclusion of deductive argument. Conclusion of deductive argument tokko conclusioniin isaa never go beyond the premise given. Conclusioniin premisii kenname sanaa ol deemuu hin danda'u. Kana jechuun yaada premisii keessatti kenname sanaa ol deemuu hin danda'u nuun jechaadha. Kun sobadha jechuudha. Yaada premisiidhaaf kenname sanarratti fayyadamnee wanta sanaa ol caalu yookiin immoo wanta waa'ee isaan beekne tokko murteessuudha conclusionii jechuun silumayyuu. Kanaafuu kun deebii ta'uu hin danda'u jechuudha. Conclusioniin not contain new information that is not contained in the premise. Premisii keessa kan hin jirre information hin qabu nuun jedha. No, qabaachuu danda'a. Okay, qabaachuu danda'a. Maaliif isarratti hundoofneeti fidaa irra waan ta'eedhaaf jechuudha. Kana jechuun premisii keenya irratti hundoofneeti waan ta'eef kan nuti fidaa irra jechuudha. Okay, inni kan biraanii maal nuun jedhaa? Are proven with certainty by the premise. Premisii an kan prove godhamedha kan mirkanaa'edha nuun jedhaa. Kana jechuun proven kan ta'es miti. Kan guutummaa guutuutti kan mirkanaa'e miti. Maybe sirrii ta'uu dhiisuu danda'a waan ta'eedhaaf jechuudha. Then there is a leap from what? The noun to yet unknown ilaala. Liipiitu yookaan adeemsatu jira yookaan argachuutu jira jechuudha. Maalirraa kaanee naawunirraa yookaan isa beeknurraa premisii wanta beeknu waa'ee isaa quba qabnu yookaan waa'ee isaa beeknurraa to yet unknown'itti isa beeknu tokko argachuudha. Isa beekne argachuu dandeenya jechuudha dhiifama. Isa beeknurraa kaanee isa beeknurraa kaanee isa beekne tokko adeemsatti hin argannudha jechuudha. Okay, kanaaf the answer is diitaa jechuudha. Inni itti aanu one of the following is odd about simple non-inferential passage. Paaseejii non-inferential ta'e tokko yookiin immoo paaseejii argumentaatiivii hin taane tokko jechuudha laala. Nan jechuun inferential yoo ta'e inferential jechuun sababeessuutu gidduu jira, reason gochuutu gidduu jira jechuudha. Non-inferential yoo jenne immoo sababeessuun homaatu gidduu hin jiru jechuudha. Kanaafuu sababeessuun homaatu gidduu hin jiru jechuun immoo kan argumentaatiivii hin taane jechuudha. Kanaafiyyuu one of the following oddidha. Kan armaan gadi keessaa tokko addadha. About simple inferential passage. Waa'ee inferential passage yeroo kaanu karmaan gadi keessaa addadha tokko. Inni jalqabaa likely passage focus on what? Uttering feeling, observation or description. That jarri kuni feelingii keenya waan laalle miira keenyaa fi wantoota ibsuudhaa kan dhufanudha nuun jedha.
Non-inferential passage akkasidha eeyyee jechuun wantoota sababeessuu hin taane waanuma jaan agarre tokko waanuma nutti dhagahame tokko yookaan immoo waanuma ibsuu barbaanne tokko callisnee kan ibsinudha jechuudha. Malee nama amansiisuu yookiin wanta tokko konkuluuzinii tokko fiduu kan barbaannu miti jechuudha. Kanaafuu kun dhugaadha. There is no rational ground to find out what a sort of statement that support each other. Each other yookaan immoo hima walii isaa deeggaru tokko argachuu hin dandeenyu. Jechuun fakkeenyaaf akka pirimisii konkuluuzinii jechuudha. Inni tokko isa tokko akka inni dhufu inni tokko isa tokko deeggaraa kan deemu miti. Yaa dhugaadha jechuudha. Akkasumas non-inferentialii keessatti inni tokko isa tokko deeggaraa kan deemu miti jechuudha. Okay? Callisnee ibsadha yookaan immoo that informationidha malee. In this case, non-inferentiality it is absurd to uncover any logically justified conclusion. Okay? Uncover gochuudha hin cannaqamu jechuudha. Okay? Wanta ibsuun qabu logical conclusion fidu tokko qabu jechuudha. Okay? Logical conclusion irraa kaatanii dhuftan hin jiru that true dha jechuudha. Kun adda miti jechuudha hundi isaanii waama kanaa ibsu. Okay, likely passage about an implicit inferential claim but no explicit claim. Passagein akkasii nuun jedha. Implicit yookaan keessoodhaan inferentialii qaba. Keessoodhaan argumentii qaba nuun jedha. Base false. Kuni sobadha. Non-inferential passage jedhamnaan inferential claim qabu tokko iyyuu hin qabu. Inferential claim jechuun argumentii formii argumentii yookaan formii wanta tokko laallee wanta tokko murteessuu kan of keessaa qabu jechuudha. Okay, kanaafuu implicit kan ta'e inferentialii keessoodhaan qabu icciitiidhaan yookaan dhoksaadhaan qabu tokko iyyuu hin qabu jechuudha. Non-inferentialii tanaan non-inferentialiidha jechuudha guutummaatti. Okay, no explicit wanti jedhamu hin jiru guutummaatti kanadha waan ta'eef disk addadha jechuudha kun keessaa waan isaa sobadha akka jechuudha as keessatti. Okay, inni taanu akkas jedha. All Ethiopian are Africans. Ethiopian hundi Afrikaadha. Ilaala kun foormii yeroo jalqabsiitti sana salphaatti hojjetanii bira darbuu dandeessu. Some Africans are Egyptians. Afrikaanonni muraasni immoo Egyptootadha. So, no Egyptians are Ethiopians. Which one of the following is correct? About this argument. Foormii yeroo darbee maal siin jedhe ture. Yoo any B ta'ee ilaala. B'n immoo no C'n immoo yoo A ta'ee kana booda C'n maal ta'a? B ta'a. Inni kun maalidha? Inni kun this is valididha jechuudha. Validii yeroo ta'udha jechuudha. Faallaa kanaa yoo ta'e iddoon kun immoo B yoo ta'e iddoon kun B ta'e yoo iddoon kun A ta'e immoo maal ta'a jechuudha? Yoo iddoon kun A ta'e immoo akkasitti yoo iddoon kun B ta'e laala. Yoo inni kun B ta'e jechuudha laala. C B yoo ta'e iddoon kun invalidii ta'a jechuudha. Foormii kanaan laalla jechuudha isa kanas. Okay? Akkasidha viidiyoo darbe keessatti hojjedheera waan ta'eedhaaf yoo dongoreeyyuu ilaaluu dandeessu jechuudha. Okay. Hundaafuu gaasitti which one all Ethiopians are Africans. Laala all Ethiopian taatu. Or are Africans. Afrikaan immoo biyya taatu. Bidhaa jennu. Kana booda some Africans are Egyptians. Some Africans kan jettudha. Are Egyptians. Afrikaanonni muraasni isaanii Egyptidha. Afrikaanonni muraasni maalidha? Egyptidha. Kanaafuu Afrikaan maal jenneerra? Afrikaan B'dha jenneerra. Okay, B are Egyptians. B2 Cdha jechuudha. Argitanii laala. Garuu asitti B ta'uu dhiisu iyyuu malee maal miti jechuudha? laala akkas qaxxaamurarra vaalidii ta'uudhaaf akkas dhufuu qaba laala akkas jechuun as ta'e ka'e iddoon kun ta'uu danda'u qaba jechuudha. Foormii yeroo ilaaludha kuni daati yaada isaatii immoo sirriitti hin galchuu danda'a rakkoo qabu. So no Egyptians are Ethiopians. Kanaafuu Egyptiin kan ta'e Itoophiyaa ta'e hin jiru jechuudha. Kana jechuun Egyptians Egypteenidha Cdha. C ta'e ka'e kan maal ta'e hin jiru jechuudha. Are Itoophiyaa ta'e hin jiru Eedha. Kanaafuu kun invalid formidha jechuudha. Daat maaliif asitti validii hin taane waan ta'eedhaaf jechuudha. Okay, asitti ta'uu danda'u qabdi jechuudha validii ta'uudhaaf. Okay, kanaafuu mee akkamitti kan jedhu immoo isinitti agarsiisu. This valididha jechuudha deebiin isaa D ta'a jechuudha. Valididha jechuudha. Okay, invalididha jechuudha dhiifama. Invalididha jechuudha. Maaliif daat formii isaa sirrii miti waan ta'eef this invalidii ta'a jechuudha. Okay. Kanaafuu validii ta'a jechuudha. Okay. Askeetti ol Itoophiyaan ara Afrikaan jenneera. Itoophiyaan hundi Afrikaa yoo ta'e dhuguma miti Itoophiyaan hundi Afrikaa dhugaadha kun. Itoophiyaan hundi keenya iyyuu Itoophiyaan hundi iyyuu Afrikaanotadha. Some Africans are Egyptians. Afrikaanonni muraasni immoo Egyptootadha. Okay, so Egyptians are Ethiopians. Kanaafiyyuu Egyptoonni Itoophiyaadha. Yoo nuun jenne that is with one correct about argument. Argumentii kana kun sirrii hin taane kanaafuu Egyptaanonni Itoophiyaadha. No, Egyptian Itoophiyaa ta'uu hin danda'an jechuudha. Kanaafuu invalidii jechuudha. Inni taan which one of the following argument is valid? Argumentii kamtu valididha?
Okay. Maal jedha? All insects have 6 legs. Insectiin yookaan immoo ilbiisonni hundi isaaniiyyuu miila meeqa qabu? Miila 6 qabu. Okay, butterflies have 6 legs. So butterfly are insectidha. Okay. Insectiin hundi maal jenne? Insectiin hundi miila 6 qabu. Butterfly immoo miila meeqa qabdi? Have 6 legs. Leegii yookaan miila 6 qabdi isheen. So butterfly are insectidha jechuudha. Okay. Kanaafuu amma all A are all N B dha ajin. Kana jechuun N keenya insectidha have 6 legs. 6 legiin immoo maal jechuudha? B ta'u jechuudha. Kana booda butterfly'n 6 legii qaba. Laala asitti maal ta'e jechuudha? B ta'e jechuudha. A B C B dhiifama. Asitti C B dha jechuun wanta biraadha waan ta'eef asitti. Jechuun asitti butterfly'n jijjiiramaa biraadha waan ta'eef C dhaan bakka buufan. C jijjiiramaa jalqaba ture yookaan immoo kan jalqaba B dhaan bakka buusne eenyunni? 6 legii. Butterfly are 6 legii jechuudha. Butterfly 6 legii kan jedhu 6 legii kun B dhaan bakka buusne ture waan ta'eef B dha jechuudha. A B gahaa jennu jechuudha. Kanaafuu B ta'edha jechuudha foormiin isaa. B yeroo akkas dhufee jedhu it is invalid dha jechuudha. Kanaafuu sirrii ta'uu hin danda'u. Okay, some mammals lay eggs. Maamaalonni muraasni isaanii yookaan hoosiftoonni muraasni isaanii hanqaaquu buusu. Kanaaf iyyuu all kangaroos are mammals. Kangaroo hundiyyuu maamaali. So all kangaroos are laying eggs. Maamaalii waan ta'aniif isaanis hanqaaquu buusu jechuudha. No. Kuni amma kana waan ta'eef kana kan jennu asirratti hundaa'u. Ameemmee ilaalla. Hundaa'u foormii isaa ilaalla. Some mammals. Maamaal kan jedhu A jedhaa fudhadhaa. A maal ta'a? Mammals lay eggs kan jettu kun immoo biyya taatu. B. Kana booda all kangaroo. Kangaroon jijjiiramaa biraa waan ta'eedhaafi C jenna. Okay. Are mammals. Maamaalii maal ture? A ture jechuudha. Okay. Are mammals. So all kangaroos kanaafuu C'n maal ta'a nuun jedha? B ta'a nuun jedha. Okay. Kun foormii isaa gaafa ilaallu sirrii. Okay. Some mammals lay eggs. Hanqaaquu buusu maamaaliiwwan muraasni. Okay. Maamaaliiwwan muraasni hanqaaquu ni buusu. All kangaroos are mammals. Kangaroon hundi isaanii immoo maamaaliidha. So all kangaroon lay egg jechuudha. Okay, ergasii hanqaaquu buusu jechuudha saawunis. Okay, kan jedhu kuni ilaala foormii isaa yeroo ilaallu sirrii fakkaachuu danda'a. Mee yoo deebii biraa laallee kaane itti deebinee deebiitti fudhanna jechuudha. Jechuun warra biraa laallee kaane yoo kan kana caalaatti deebiitti kan nu dhiyaatu dhibee isa kana fudhachuu dandeenya jechuudha. Garuu yoo kana caalaatti deebinee isa caalaa filanna jechuudha. Isa baree beest aansarii waan ta'eef kan filannu jechuudha. Okay, yeroo akkasii akkas gootanii isa keessaa caala fudhattu waan ta'eef. No fish can survive out of water jedha ibsiin. Fiishii yookiin immoo qurxummiin bishaan keessaa ba'ee survive gochuu danda'u hin jiru. Goldfish are fish. Goldfishiin immoo gosa qurxummii keessaa. So goldfish can survive out of water. Bishaan keessaa ba'ee maal ta'uu hin danda'u? Out of waterii hafuu hin danda'u nuun jenna. Kuni konteeniin isaa yookaan immoo qabiyyee isaa yommuu ilaaltanu baay'ee sirriidha kun qabiyyee isaatiin jechuudha. Sirriidha. Maaliif fiishiin kamiyyuu survive gochuu hin danda'u bishaan keessaa ba'e. Goldfishiinis fiishii keessaa waan ta'eedhaaf innis survive gochuu hin danda'u jechuudha. So goldfishiin maal ta'uu hin danda'u? Survive gochuu hin danda'u jechuudha. Okay, fiishii waan ta'eedhaaf waan qurxummii waan ta'eedhaaf jechuudha. Kun konteentii isaa sirriidha. Mee konteentii isaa yookaan qabiyyeen isaa gaafa ilaaltan sirriidha jechuudha. Asitti amma sammaa maaliini muraasni isaanii akkana gaafa hinnu muraasni gaafa ilaallu his invalid foormii ta'uu danda'a. Invalid ta'uu danda'a foormii isaa akkas ta'e. Maaliif sababni isaa muraasni irra waan ta'eef. Muraasni erga inneeti ol kangaaroo aran maamaals. Kangaaroon hundi isaanii maamaalii yoo ta'an iyyuu so ol kangaroonii lay egg jechuun dandeenyu. Maaliif muraasatu hanqaaquu buusa waan ta'eef warri kan hafan jiru jechuudha kan hanqaaquu hin buufne. Maybe kangaaroon warra hafan hanqaaquu hin buufne keessa ta'uu danda'a jechuudha. Sinii galee kanaafuu ta'uu dhiisuu danda'a. Shuur kan ta'u sasii kanarraa jechuudha caalaatti kan deebiinu ta'u jechuudha. Kanaafuu siin deebii keenya ta'uu danda'a jechuudha. Okay, which one of the following is correct about philosophy? Why philosophy? Karmaan gadii keessaa isa kamtu sirriidha nuun jedha. Irratti often known for addressing questions that have what? Straightforward, empirical answers. Gaaffii straightforward ta'e, gaaffii makallattii kan inni gaafatu gaaffii makallattiiti nuun jedha. Gaaffii makallattii straightforwardidha kan inni gaafatu nu gaaffii critical ta'e, gaaffii gadi fageenyaa itti deebisuu qabnuu fi itti yaaduu qabnudha jechuudha philosophiin kan inni gaafatu yeroo baay'ee. Okay, inni kan biraan maal jedhaa? Involves impulsively examining, underlining thoughts and what? Presupposition in other discipline. Maal nu jedha? Involve godha. Impulsively examining, underlining thoughts and what? Presupposition in other discipline. Other discipline keessatti wantoota qayyabachuu nuuf kakaasa.
akkanuun jechuuti. Inni siirra kan jiru maal nuun jedhaa? Encounter views that are taken for granted ideas in the six what? Unprejudiced understanding of their foundation. Ilaala. Filosoofiin exaamine kan inni godhu kan inni qayyabatu aayidiyaawwan yaadota unprejudiced ta'an yookaan yaadota murtoofne jechuudha. Okay? Understanding of their foundation isaanii, foundation yookaan bu'uurri yaadota kanaa maalidha? Okay? Bu'uurri yaadota isaanii maalidha kan jedhu waan ta'eef sii ta'a jechuudha. Siini deebiidha jechuudha. Maaliif bu'uura irratti hundaa'a, bu'uura gaafata jechuudha filosoofii. Bu'uurri isaa maal kan jedhu jechuudha. Examine foundation assumption in the six what? Unbiased understanding jechuudha. Understandingii jallinni tokko iyyuu hin qabne. Kana jechuun understandingii fakkeenyaaf waan amantiin gosa kana ta'eef yookaan immoo waan yaada isa kana deeggaruuf waan kilabii kubbaa isa kana deeggaruuf utuu hin taane waan inni sirrii ta'eefaniyyuu murteessuu qaba jedhee kan hin yaadudha jechuudha. Okay? Kanaafuu bifa kanaan waan ta'eedhaaf that unbiased or unprejudiced bifa ta'een jechuudha. Unbiased or unprejudiced jechuun unbiasedidhaan kan ta'e kan murteessuu danda'udha jechuudha. Sinitti dheeraa ta'ee waan yaadeef jechuudha viidiyoon kanaaf nekstiin kan nuti sinii ibsaadhaa dhiifama. Hundaafuu waan gaaffii ta'uu yoo jiraate koomentiiletti naaf barreessaa. Yaada keessan hunda waan dubbisaa akkuma isin jechaa ture chaanaalii keenya subscribe godhaa. Hiriyoota keessaniifis qoodaa. Okay, argumentative passage. Argumentative passage kan jennu necessarily have factual statement. Dirqama factual statement qabaachuu qaba. Dirqamadha? No. Dirqama factual statement qabaachuu qabu. Dirqama haqa qabaachuu qabu. Dhugaan keessa jiraachuu dirqama qabu jechuudha. Premise qabaachuu qaba, conclusion qabaachuu qaba malee. Okay. Have explicit inferential claim only. Explicit yookaan wanta alatti mul'atu inferential claim alatti nuu agarru dhufa qabaachuu qaba. Kana qofas qabaachuu qabu. Yeroo baay'ee wanti isin galu qabu qormaata irratti only, merely wantoonni akkasii baay'inaan qormaata irratti agarsiisa wanta deebii dhaqee foorsii godha jechuudha deebii sana soba godha jechuudha. Filannoo irratti akkasii dhufe soba godha jechuudha. Yeroo deebiin tokko nu galuu duduu akkamittiin hojjenna kan jedhu viidiyoo isin hojjedheera description isin ka'a. Kanaafiyyuu seentanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Jalqaba hojjedheen ture jechuudha yeroo darbee. Jechuun qormaata tokko callisnee waan beeknu qofaa miti. Amma fakkeenyaaf asitti yoo isin galee ta'e have explicit inferential claim only. Gaafa jiru carraa soba ta'uu qaba filannoon carraa baay'ee soba ta'uu qaba jechuudha. Okay? Kanaafuu deebii ta'uu hin danda'u jechuudha. Involve claim that aim to prove something. Kanaafuu wanta tokko prove gochuudhaaf wanta tokko nu mirkaneessuudhaaf kan yaaludha nuun jedha. Kanaafuu deebiin isaa sii ta'a jechuudha. Araffaan which one of the following statement is correct? Kanaafuu gadii keessaa isa kamtu sirriidha nuun jedha. Unlike soundness, cogency strongly relates on truth of statement. Soundness irraa addatti nuun jaalala. Cogency maal jettama na? Truth of statement irratti. Cogency dhugaadha truth of statement irratti amana. Garuu soundness truth of statement irratti amana jechuudha. Kanaafuu soundness maal jechuudha? Allah gaafa soundness nama gochuu kenna jechuudha. Kanaafuu een sirrii miti jechuudha. Okay. Inni taanu unlike validity irraa addatti cogency is less likely be affected by truth. Validity irraa addatti cogency ni truth value dhaani hin miidhamu jechuun truth value affect hin godhamu dhiibbaa irra hin gahu akka jechuudha. Cogency truth value irratti amana. Okay. Unlike gaafa inni immoo validity maal kennaa akka filannoo kanaatti waan truth value dhaani affect godhamu fakkaata jechuudha akkasii. Garuu truth value dhaan affect hin godhu validity. Kanaafuu biinis hin ta'u jechuudha. Unlike strength akka strength irraa addatti akka jechuudha. Validity of an argument is what unlikely to be affected by kana truth addatti strength irraa addatti maalin ta'u nuun jedha. Unlike strength akka strength irraa addatti validity of argument unlikely to be affected by truth of statement. Itti statement dhaani maalin ta'u truth of statement dhaan strength irraa addatti maalin ta'u affect hin godhamu nuun jedha. Diimo like soundness and unlike validity soundness akka soundness ta'ee ka'e validity irraa moo adda kan godhu cogency of argument is likely affected by truth of statement dha. Kanaafuu diitaa jechuudha. Okay? Maaliif akka soundness maal ta'a truth value dhaan dhiibbaan irra affect godhama jechuudha. Okay? Dhugaadha kuni. And unlike validity irraa kan adda isa godhu akka jechuudha. Jechuun karaa biraadhaan validity immoo truth value dhiibbaa irraa hin gahu jechuudha. Cogency of argument is likely affected by truth. Okay? By the truth of statement jechuudha. Cogency ni truth dhaani affect ni godhama jechuudha. Unlike kun immoo validity maalin ta'u jechuudha dhiibbaa irra hin gahu jechuudha. Kan affect godhamu jechuudha. Soundness immoo dhiibbaa irra gaha yookaan immoo affect godhama jechuudha. Kanaafuu the answer is D ta'a jechuudha. Gaaffiin itti aanu ammoo all cogent argument are strong argument. Cogent argument hundumti isaaniiyyuu strong argument dhaan hin jedhu. All strong argument hundumti isaaniiyyuu immoo maal ta'a? So inductive argument dhaan hin jedhu. So all cogent argument hunduu are inductive argument dhaan. This argument is kanaafuu argument kun valid
valid and sound immoo invalid maal ta'a. Kanaafuu kana beekuudhaaf ilaala. Jalqaba foormii isaa adda baafa. Foormiin isaa all cogent argument are strong argument. Kanaafuu all A are B jennu jechuudha. Okay? And okay, all strong argument all B are maalidha? Inductive argument. Inductive argument in C dha jechuudha. Kan biraati jijjiiramaa biraa waan ta'eef. All B are C dha jechuudha. Kanaafuu therefore all cogent are cogentii maal ture? Is A dha jechuudha. Cogentiin A'n keenya maal ta'a jechuudha? All cogent are inductive argument. Inductive argumentiin immoo maal ture? C dha jechuudha. Okay? Okay, kanaafiyyuu all cogent are strong, all strong arguments are inductive. Nice. Kanaafuu foormii isaa kana yommuu ilaaltan that perfectly kan valid hin fakkaatu. Garuu is different from what? Kan invalidis miti. Kan invalid jechuun B tu jedheeti kallattii ammaayidha ture invalid ture jechuudha. Okay? Kanaafuu somewhat foormii isaa sirriidha jechuudha. Maaliif gaafa foormii isaatiin dhuftan ilaala amma yeroo ilaala asitti dhuftan all cogent argument are strong idha. Asitti B tu jedheeti kallattiin invalid ta'a jechuudha kun. Okay? Amma garuu B hin jenne jechuudha. Kallattiin B iddoo kana B yoo jedhe invalid jechuudha. All cogent argument is strong. Cogentii yoo ta'e strong jalatti hammatama. Strong taanaan immoo inductive dha. Okay, kanaafiyyuu cogentii taanaan argumentii dhaan hin jedhu. Kanaafuu inductive dhaan hin jedhu. Kanaafiyyuu cogentii ta'anii kan deductive ta'an jiraachuu danda'u jechuudha. Okay, kanaafuu kun sobadha jechuudha conclusion isaa jechuudha. Valididha foormiin isaa amma tokko sirriidha yeroo mo'attan jechuun conclusion sun akka dhugaa ta'u gochuudhaaf yaala jechuudha. Kanaafuu valididha. Garuu unsoundidha maaliif premise conclusion sobadha waan ta'eedhaaf jechuudha. Kan dhugaa miti hundisaa waan ta'eef jechuudha. Okay, kanaafiyyuu this A ta'a jechuudha. How can we turn conditional statement? Akkamittiin conditional statement deebisuu dandeenya nuun jedha jechuudha. Maalitti into an argument. Conditional kan ta'e statementii if qabu jechuudha. Yoo akkas ta'e jedha kan jedhu sana akkam goonee gara kanatti deebisuu dandeenya kan jedhudha. Eeratti by taking the antecedents of conditional statement and make what? It assert something. Antecedent yookiin immoo if kan jedhu antecedent jechuun partii if jedhu sana fudhannee assert gochuu yookiin waan tokko amansiisuu yaaluudha jechuudha. Partii if jedhu sana fudhannee yoo waan tokko amansiisuu yaadne dhugaa ta'a jechuudha. Kana jechuun if P jechuun P keenya asitti antecedent jechuudha. Kana jechuun if P jennee if P ni Q yoo ta'e if P then Q kana Q yoo ta'e therefore Q ta'a jennee jechuun akkasittiin kan amansiisnu jechuudha. If P then Q P therefore Q ta'a jechuudha. If P then Q P therefore Q ta'a jechuudha. Okay? Jennee bifa kanaan kan raawwannu yoo ta'e jechuudha. Inni kun maal ta'a jechuudha? Bifa kanaan jijjiirraa yookaan immoo bifa kanaan garatti deebina for the answer is A dha jechuudha. Waan tokko amansiisuudhaaf kan yaallu yoo ta'e jechuudha. Maal fudhannee antecedentii keenya yookaan immoo yoo masa jalqabaa isa if jedhe jalqaba tun ta'a isa if ofitti qabu jechuudha. Jalqaba irras xumura irras fiduu dandeenya waan ta'eedhaaf jechuudha. Okay? Which one of the following is concern of metaphysics? Metaphysics wajjin kan wal qabatu isa kamidha? Metaphysics wajjiniin kan wal qabatu viidiyoon akka nutti hin dheeranneef jechuudha. Metaphysics wajjin kan wal qabatu unpacking the structure of moral reasoning unpack gochuu yookaan immoo that's akka saaxiluuti akka jechuuti moral reasoning jechuudha. Kana jechuun meta studies the nature qayyabata waan ta'eef moral reasoning structure isaa caasaa isaa yeroo jennu that akkamitti uumame akka jechuuti. Jechuun nature isaa qayyabata jechuudha. Akkamittiin ta'e uumamni isaa akkami kan jedhu qayyabata akka jechuuti. Therefore A ta'a jechuudha deebiin isaa. Okay, gaafiin itti which one of the following is correct? Gaafii waan armaan gadii keessaa isa kamtu wantoota yookaan wantoota armaan gadii keessaa isa kamtu sirriidha nuun jedha jechuudha. Intuition knowledge is possible through what? Conscious reasoning and experience. Conscious reasoning and experience kan dhufudha intuition no. Intuition jechuun akka salphaatti fakkeenyaaf
riba fa'aa keessaa kaatanii yookaan immoo qormaata keessaa gadi baatanii erga deebii isaanii isinii galuu dideetii deebii akka tasaa kan isinii dhufudha jechuudha. Kanaafuu kun deebii ta'uu hin danda'u jechuudha. Revelation knowledge is gained not through personal commitment. Personal commitment yookaan ofii keenyaatti yaadnee kutannoo mataa keenyaatiin kan dhufu miti nuun jedhe. Not through personal commitment. To discover things wanta akkasitti argannu miti yaa kun dhugaadha. Revelation jechuun waayii yookiin immoo beekumsa ergamtoota waaqaarratti yookaan nabiyyoota irratti kan dhufudha jechuudha. Okay? Jechuun kuni fakkeenyaaf an ergamaan ta'a yookaan immoo nabiyyiin ta'a jedhee namni tokko ta'uu hin danda'u jechuudha. Sun commitment yookaan ofii keenya yaadnee wanta gochuu dandeenyu miti jechuudha. Kanaafuu biitaa jedhee bichi. Which one of the following statement is odd? Kan armaan gadii keessaa oodii kan ta'e yookaan immoo kan adda ta'e isa kamidha? Nuun jedhamne philosophy is inexplicable field of study dha. Field of study ibsamuu hin dandeenyedha. Okay? As it doesn't have what specific subject matter to deal with primarily sirriitti dhiifama. Specific kan ta'e subjectii specific ta'e hin qabu waan ta'eedhaaf ibsuun kan hin dandeenye nuun jedhe. Subjectii specific ta'e dhabuu iyyuu malee jechuudha. Baay'inaan bal'aa ta'u iyyuu malee filosoofiin somewhat ibsuu dandeenya filosoofi. It is not inexplicable. Yookaan immoo kan ibsamuu hin dandeenye miti. Okay? Kanaafuu kun dhugaa ta'uu hin danda'u jechuudha. Garuu adda kan ta'e waan jedheewu statement irra kana gabaabinaan nu dubbifna. Issues shouldn't be necessarily controversial but universal. Dhimmoonni jiranuu controversial ta'uu hin qaban garuu universalidha. If they are to be regarded as philosophical. Jechuun controversial ta'uu caala universalidha jechuudha dhimmoonni kuni. That philosophy is nothing. Philosophy waan tokko miti other than wondering and asking very critical question. Deebii akkasii wanta gaaffii gadi fageenyaan gaafachuudha malee that wanta biraa miti is dhugaadha jechuudha. Philosophy is an elusive field of study as primarily deals with transcendental issues. Dhimmoota transcendental ta'an waan ibsuu fi it is nuun jedha elusive dha nuun jedha jechuudha. Yaa it is elusive jechuudha. Kanaafiyyuu odd kan ta'u kan adda ta'u maalidha isa jalqabaati jechuudha. Philosophy not inexplicable kan jedhu kun does not engage with specific domain. Kanaa wajjin kan wal qabatu miti jechuudha. Okay? Inni maal ta'uu danda'a waan ta'eedhaaf ibsamuu danda'a. Somewhat ibsuu dandeenya waan ta'eef jechuudha. Inni digdamaffaan which of the following passages argumentaatiif kan armaan gadii keessa argumentii kan ta'e kanii bifa argumentiitiin kaa'ame premisiidhaa fi conclusionii kan of keessaa qabu jechuudha. Albert isn't what fireman and he isn't what fisherman either. Albert firemanis miti fishermanis miti. Kun odeeffannoo nuu kenne malee waan tokkoyyuu waan eenyu godhe miti jechuudha. Jechuun waan nu amansiisaa hin jiru jechuudha. Kanas miti nuun jedhe odeeffannoo nuu kennaa jira jechuudha. Okay? Odeeffannoo irratti hundaa'e. Inni kan biraa every time I wish I wash my car it rains. Jechuun akka yeroon soru yookaan yeroon roobu konkolaataa koo miicaa akka jechuudha. Kunis maal miti jechuudha odeeffannoo nutti maara jechuudha. Air contain molecules. Dirt does too so does water. Air contain molecules. Air yookaan qilleensi maal of keessaa qaba? Molecuulii of keessaa qaba. Dirt does too. Akkuma kana dartii keessas maal of keessatti jira? Molecuuliitu keessa jira jechuudha. So kanaafuu akka jechuudha. Does water. Bishaanis akkuma kana kaa. Sababatu jira agartanii amansiisaa irraa jechuudha kana keessa. Wanta beeknu irraa kaanee wanta hin beekne tokko yaadaa irra jechuudha. Maal jechuudha? Eerii maal of keessaa qaba? Molecuulii of keessaa qaba. Dartiinis daas jechuun akkuma kana innis dartiinis yookaan immoo awwaarris jechuudha. Yookaan dhukkeenis maal of keessaa qaba? Maal of keessaa qaba? Molecuulii of keessaa qaba. So kanaafiyyuu daas water. Watariinis maal of keessaa qaba jechuudha? Kan of keessaa qaba yookaan molecuulii of keessaa qaba jechuudha. Kanaafuu maal jedhaa irra kana wanta tokko waan tokko amansiisaa irra wanta unknown ta'e yaadaa irra jechuudha. Noun yookaan waan beeknu duratti hundoomne waan hin beekne waa'ee isaa dubbachaa irra waan ta'eef maal qaba premisii qaba conclusionii qaba jechuudha. Siitaa jechuudha deebiinsaa jechuudha. Argumentaatiividha waan ta'eef jechuudha. Hypotheses and theories are not derived from observed facts. Theory fi hypothesisiin observe factiiwwan observe godhanirraa kan dhufu miti kan ilaalle ija keenyaan jechuudha. But invented in order to account for them. Invent kan invent godhamanidha jechuudha. Adapted from Carl Tempelidha. Carl Hempelidha. Kan eenyu godhe eenyumni Carl Hempel jechuudha kan lafa kaa'e the philosophy of natural philosophy jechuudha. Namicha kan lafa kaa'e philosophy of natural philosophy jechuudha. Okay, kanaaf it is expository dha moo loosely associated passage dha moo explanatory passage dha moo inferential passage dha. It is explanatory dha jechuudha. Explain gochaa yookaan ibsaa jira waan ta'eedha. Okay, hypothesis yookaan immoo he is explaining what nature of hypothesis and theory. Theory fi hypothesis akkamittiin uumaman kan jedhutti himaa jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf it is explanatory passage siitaa jechuudha. Gaaffii 22ffaan which one is odd adda kan ta'e isa kamidha nuun jedha. An inductively strong argument with at least one false premise can have false conclusion.
Strong argumentiin tokko jechuudha. Strong argumentiin tokko maal ta'uu danda'a nuun jedha? Inductive kan ta'e strong argumentiin tokko with at least false premise kan qabu maal ta'uu danda'a? Kanaaf false conclusion qabaachuu danda'a. False conclusion qabaatan maal ta'uu danda'u? Strong ta'uu danda'u laala. Strong isheetu qabaata. Strong ta'uu danda'u false conclusion qabaatan. Kanaaf false dha kuni jennee bira darbuu dandeenya jechuudha. An inductively strong argument yoo hundi isaa false ta'e keessaa adda dha waan ta'eedhaa fi isa dhugaa ta'e fudhanna. Yoo hundi isaa immoo jechuun baay'een isaa false ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf filannoo afur qabna miti afur keessaa sadii yoo false ta'e tokkotu maal ta'a jechuudha adda ta'a isa dhugaa ta'e jechuudha. Yoo immoo hundi isaa dhugaa ta'e immoo false kan ta'u tokkodha seen false taatuun soba taati jechuudha. Kanaaf tokko false ta'eera amma hin jalqabaarraa. An inductively strong arguments strong argument inductive ta'e tokko with at least one true premise can't have false conclusion. Conclusion false ta'e tokko qabaachuu hin danda'u nu jedhu dhugaadha strong dha taanaan conclusion keenya dhugaadha jechuudha. Kun dhugaadha jechuudha. Conclusion keenya maal ta'u qaba dhugaa ta'uu danda'u qaba jechuudha. An inductively strong argument with false conclusion can have at least one false premise. Kun jalqabaa maali waliin dhabu jechuudha. Kanaafuu at least okay an inductively strong argument argumentiin cimaa ta'e tokko with false conclusion can have at least one true premise. Okay, asitti maal ta'e false conclusion jira ammoo false conclusion jiraachuu danda'u maal ta'e strong ta'e jennaan strong dha taanaan jechuudha. Kanaafis B ta'a adda kan ta'u B dha jechuudha. Which of the following alternative is statements? Kaarmaan gadii keessaa statementii kan ta'e isa kamidha? Himamsaa kan ta'e isa kamidha? Okay, kan truth value qabu jechuudha. No one understand me but you. Namni tokko na hubachuu hin danda'u garuu ati na hubachuu dandeessa. Gaafa inni that kun statementidha is no statement miti jechuudha. Sitti maara malee dhugaadha kan suba waan jedhamuu danda'u miti jechuudha. Alligators are on average smaller than crocodiles. Alligatoonni crocodile caala xiqqoodhaan hin jedhu. Kun dhugaadha kan suba jechuu dandeenya jechuudha. Yoo alligatoonni kun yoo isaanii irra xiqqaa ta'anii average irratti yoo isaan xiqqaa ta'anii dhugaadha. Yoo immoo xiqqaa miti like muraasa miti baay'eedha yoo ta'an yookaan immoo gurguddaadha yoo ta'an jarri kun crocodile caala gurguddaa yoo ta'an immoo maal ta'a jechuudha? Soba ta'a jechuudha. Okay? Soboo kan dhugaa ta'uu danda'a waan ta'eef deebiin keenya B ta'a jechuudha. That all of the following are question of normative ethics. Gaaffiiwwan armaan gadii hundi isaaniiyyuu kan normative ethicsiti. Except tokko malee jechuudha. Hundi isaaniiyyuu kan maaliiti? Kan normative ethicsiti jechuudha. Okay, isa kamtu keessaa kan isaa miti except gaafa jennu. Okay, what makes an action right or wrong? Action tokko kan gochaa tokko right or wrong gochuu kan danda'u maalidha gaafa jennu is normative no. It is right or wrong kan jennu normative miti jechuudha. Okay, which things are morally good or bad? Morally good or bad kan jedhudha no. Where do good and bad come from? Eessarraa dhufan kan jedhu kan hundaa'udha jechuudha. Normative ethics inni xumuraa gaaffii inni xumuraa maal jedha? Which one of the following statement is odd? Kanaan gadii keessaa kamtu oddidha nuun jedha jechuudha. Technically validity applies only to argument not individual claim. Individual claim itti kan apply ta'u miti nuun jedha. If an argument keessaa kan valid ta'e bifa kanaan adda baasna. Kan valid ta'e tun ta'e kan adda ta'e jechuudha. If an argument is valid, argumentiin tokko valid taanaan then every argument with the same structure is also valid. Argumentiin kamiyyuu kana booda valid ta'a. Argumentiin tokko if an argumentiin tokko valid yoo ta'e caasaa isaa kan qabu hundi isaayyuu no kunis ta'uu hin danda'u jechuudha. Kunis sobadha inni kunis sobadha jechuudha. Technically valid press not ish. Inni kan biraan maal jedha? In invalid argument it is impossible. In danda'amu valid argument yoo ka'etti. All premise to be true and the conclusion to be false. Valid taanaan dirqama laala choose value irratti depend godha jechuudha. Kunis false dha jechuudha. Kanaafuu isaan kun false ta'uu taanaan tokkoon jiru kanatu deebii ta'uu danda'a jechuudha. Meellaa alla sammuu. Technically unlike validity irraa addatti soundness applies only to argument not to individual statement or claim. Kanaafuu soundness individual miti jechuudha. Maalirratti hundaa? Truth value isaa maalirratti hundaa? It is soundness gaafa jennu argument irratti hundaa. Argumentiin sun maal ta'uu danda'u qaba? Dhugaa ta'uu danda'u qaba. Soundness argumentiin dhugaa ta'uu danda'u qaba gaafa jennu maal jechuudha? Premises dhugaa ta'uu qaba, conclusionis dhugaa ta'uu qaba jechuudha. Kana jechuun argumentiin akka jiru maal ta'uu qaba? Dhugaa ta'uu danda'u qaba jechuudha. Kanaafuu D-dha jechuudha deebiinsa. Amma viidiyoo biraatiin walitti deemutti nagaan naaf tura. Gaaffii qormaataa ni hojjedhu, ji'oogiraafii haa ta'u, kan saayikooloojii ilaalaa turre haa ta'u, kan biraa kan ni hojjedhu yoo jiraate naa kaa'uu dandeessu jechuudha komentii irratti. Kun immoo kan sirreessuu qabdama waan naan jettan yoo jiraates okay I'm ready to accept okay fudhachuuf qophaadha jechuudha. Kanaafuu baay'een sin jaalladha baay'ee galatooma nagaan naaf tura.